asitti hafuu osoo hin qabne naannoo birootis dabree godina birootis dabree dubartoonni keenya warri keessaa'uu barnoota qaban bifa kanaan leenjifamuu isaanii dirqama. mana haakimaa hoggadhee dubartitti haajamna dubartii teenya wal'aantutti haajamna ta deeysuuftitti haajamna ta isii maraammartutti haajamna san hunda dhabnee waanuma ala kanaa haraama jenne achitti itti geessine duuba rakkoon bakka nun dhaabin hin qabdu rakkoon kun hundi bifti keessaa baanuun isin kanaani duuba waan nabiin sahaabaa isaa biratti hin dubbanne waan nabii alayhi salaatu wassalaam alatti hin dubbatin ta mana fitti hojjetan ilmii adda addaa ta silaa mana nabitti haftu san dubartii nabiitu ala gabbaase dubartii nabiitu ummataa baase isaantu waan nabiin mana fitti hojjetan ummataaf gabbaase haajaa hedduu qabna rakkoollee hedduu qabna rakkoon sun furmaanni siidha taakka lamaan ni eegalama jennee kajeella akka amma jirru kanaan jechuudha. Kanaafuu abboonni jaarsi obboleessi jara kanaaf deeggarsa kennuu qabna wayta baratan san yerollee kennuuf qabna. abbaa laafaa rabbi nu godhin waan jarrabeen si himatu yoo dubri fuula haxaawwatee magaalaa tana keessa gabbaa'e hoggu 50 daawwitii dura naanna'ee dhiifamaa wajji gowwaan waan magaalaan dhageesse jaartii dhoysa jammanaa namni gowwaan waan magaalaan beeytu manaa jaartii dhoysa jantu gowwallee ta'uun fedhuwan yoggaa ijoolleessaa magaalaa gabbaatu maasha Allah irraa gammadaadha tu bara abbaa ajaa'ibaatiin isin himaa nama waan jarrabeen si himaa beek manaa haasawan hoggaa ijoolleen gara feetu saahibban kiyya biran dhaqa jettee manaa baatu gammadaadha abbaanis haati masgiida kanaa qaraatii qabnaa qaraatii san deemnu hojjan jechuu eegaleetu maal qaraatitti ija qabattanii waan birootti deemtan jeetu wanni biroo masgiida jirti moo ni birarra jirti wanni biroo taphate deemaniif sun masgiida jirti moo badiin magaalaa keessa jirti abbaa akkanaa jira dhiira akkanaa jira jaarsa akkanaa jira jarri kun deeggarsa argatu qaba shamarran keenya deeggarsa abbarraa argatu qaba abbaan arra shamarran kana badhaasuu qaba namni oollaa badhaasuu qaba ruuhii itti godhuu qaba guyyaa isaan baruu deeman san gargaaruu qaba deemi humaatii mi tan anaatu cufanurraayi deem qara irraan hafinii jechuu qaba gargaarsi kun jiraatu qaba kuni dhiibban gama abbootatii fi gama jaarsatii fi gama obboleeyyaniitii dhiirti jara kana gara barnoota kanaa dhiibuun dirqamata irratti illee gargaaruun dirqamata waan kanarraa isaan faalleessu irraa cufnee akka baratan taasisuun dirqamata jechuudha kuni akka hawaasummatti waan nurraa eegamu galatoomaa hangalarrallee dheeraa deemuun fedhu wanni arraa dhugatti magaalaa asallatti eegalame kun waan bareedaadha asit dhaabbachuun qabu magaalaalee birootillee dabruu qaba namni arra bakka kana dhufe kun tokkoonsa waan kana magaalaa biroo dabarsuudhaaf tattaaffii akka taasisu anarraa eegalee dhaamsa godhuu barbaada irra deebi'ee eebbifamtootni arraa kun baga gammaddan isinii jechuun barbaada suuraan asirratti maxxante tuun an akka nama tokkotti warra baadiyyalleedha anuma gammachiiftii beeku maaliif ji warri baadiyyaa uumati qoo gammadaa dhiifamatu maaliif hin gammadini beeyta suuraa akkanaan maxxanfamtu sana takka suuraa akkanaan garre suuraa biroo malee ta biroo sanni beeytaniifi mataa ciraaroo afrikaa kana ka ufiifuu hin jirre kanallee duguuganiit asirratti maxxansan kana mana wanni geessanii torbaan tokko hakaafanii torbaan tokko miskiina wallaahi silaa dhoysanii irra wayyaa beek gariin isaa silaa dhoysanii irra wayya خفناو ربين دويسا جنچوسون غاري توريو سلا دويساني غاري توريو دركتي دغوغني اسير متانسان ارمو وني اسير متاني خون انا كنما باديت نغمچيسه دورتي اسلاما بفخنانس اداني تهاي كرمو كلامي سيدا كتلي نتها جچون كون ارغا جبادا سورة نمن كاسنا تنخاسا تنمتان ساتو نما خاسان أولينا
akkattis ni jira jechuu garsiisa. Assalaamu alaikum.